Maqaan keessan eenyu? Iyyasuus yookiin Jiisas jedhama. Mee dhiqoo qoy. Maqaan keessan eenyu? Iyyasuus yookiin Jiisas jedhama. Itoophiyaa. Hayyee Jiisas Itoophiyaa. Baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Hayyee baga isin agarre gaaffii hedduu isin irraa qabna. Uummanni kun illee uummanni Itoophiyaa keessattuu isin argi gaaffii hedduu isin gaafata. Mee gaaffii uummanni Itoophiyaa isin gaafata jedhu gaaffii lama sadii tokko isin gaafadhu. Hayyee gaafadhu. Hayyee Jiisas isin waaqaa moo waaqa qabdan? Ani waaqaa miti, waaqa qaba. Ajib. Yeroo baay'ee namoonni baay'een isin kadhatu. Isin kadhattanii ma jiraattu moo kadhatamtanii jiraattan? Ani kadhadhee jiraadha nu mataan kiyya jiru. Eenyuun kadhattan? Rabbii kana uume kadhadhee jiraadha. Ajib. Iyyasuus hundumaa danda'a jedhu. Wangeela Yohaanis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti immoo ani ofii kooti homaa gochuu hin danda'u jedha. Inni isa sanatu dhugaadha moo namni jedhu dhugaadha? Ani homa takka hin danda'u. Waan Rabbiin na dandeessise qofa danda'a. Ajib. Maqaan keessan eenyu? Iyyasuus. Mee viidiyoo kanarraa maal jettu mee? Wallahi video abdi raggaasa tunatti mul'ata fakkaata nama kaan ammoo hin beekuddeedha. Ani Yesuus jedhaniitiin akkasitti gaafiif deebii godhanii guddoo akka kiyyatti akka dhuunfaatti yoo na gaafatte hedduu barbaachisaadha miti viidiyoolee akkanaadha jechuuni. Akkuma fakkeenya kana musliimaa tokkotti Yesuus akkanaa miti jedhanii dubbachuu waan sirriiti nama jedhanii yookaan waaqa miti jechuu waan sirriiti. Laakiin bifa kanaan akkasii dubbachuun karaa wanna jedhuun hedduu dasinan jiru. Tamaam. An akka kiyyatti jechuun usluuba kiyyaa miti. Akka hundattuu usluuba jechuun karaa ani ittiin wanna ittiin imalurraayii miti jechuu kiyya. Akka kiyyatti sin jechuu kooti. Namaaf ammoo akka tasaa gaarii ta'ee mul'achuu danda'a laakiin namni waan akkanarra yoo of qottoo irra gaariidha. Wantoota akkana kanneen irraa yoo qottoo irra gaariidha. Karaa namoota biraa dallansiisuu wanna jechuudhaan osoo hin taane qajeeluma godhanii daawwaa gochuudha. Yesuus Kiristoos nama Yesuus Kiristoos ergama Rabbiiti malee waaqa miti jechuun hin jira humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jechuun utuu dubbachaatiin oolla. Laakiin bifa Yesuus ani Yesuus asi maali jechuudhaan ammoo hedduu das naman jedhu inni kuni yaada kiyya akka hundattuu guddoo keessa qabu illee qorannee yaada kiyya siin jechuudhaaf. Taan ammoo mee akkas ustaazaan illee waliin dubbataa oollaa wal bira dhaabannee nama ajan barsiisu kun rakkina hin qabu barumsa irratti. Fakkeenyaaf anaaf rakkina hin qabu. Ana moduu kanaa miti waan barbaaden illee jedhee I don't care ofii madaala keessa illee hin galchu. Lammaffaa akkuma musliimaatittuu nabiyyii akka nabiyyii kabajitan akkasitti akka kabajitan nan amana. Namni dhufee ka'ee ani isa ofiin jechuu hin danda'u. Isa ofiin jedhee akkana an akkasii godha an akkas jechuu hin danda'u akkuma ka musliimaatittu. Maaliif obboloota musliimaa hiriyoota musliimaa baay'ee qaba. Deebiitii amma ijoolleen kiristaanaa kan amma ajandaa godhanii ammallee deebi'anii yoo isaan nabiyyi irratti illee arraba kaasan rabbii obboloonni musliimaa waaqeffata irratti yoo wannoo kaasanii wal tuttuquun ta'uu gamaa gamanaan qilleensa atomisferii nagaan waliin mari'ataa jiru kana waliin dubbachuu keenya kana nu jalaan jeequ wantoonni akkana uduu ammoo walii himanii maal rakkina qabaa. Namoota keessaan isiniin argine namoota biraa keessaanii udumoon danjanii dubbisaa ture viidiyoo illee irratti viidiyoon hojjedhe maali normaali amma barnoota fakkeenyaaf nama jechuu miti waan barbaadan jechuu hin danda'ama akkasuma jedhaa wal dhageeffataa irra waan ta'eef yoo akkana goone garuu namoota hin hubanne jeequu ta'a namoota waan hubanne jechuudha namoota miiraan deeman namoota waa'ee amantiiyyuu gadi hin hubanne akkas ta'a waan ta'eef odoo bifa madaalliitiin isinillee odoo waan kana itti himtanii haga danda'ameen uduu bifuma normaaliiti uduu ta'e akkuma qara godhaarrutti yaaduma jedhu qaba. Garee lamaan gidduutti ammallee kan ajandaa godhatee namni biraa yeroo macaafa wayii yaadattu ta'a. Kun macaafa gube jedhaa, kun ammoo asii kanatti taphataa, kun ammoo kaan godha. Yoo sii galte dhugaa sii galte jaalalaan walii himu wal kabajaa. Fakkeenyaaf amma yeroo dubbannu wal morminanu. Mata duree wal mormiisa irraan kaafee garuu wal jaalanna akka obbolummaatitti. Namoota hundumaa akkasuma jaalanna. Akkasuma wal jaalanna garuu namoota rogatti nu bannetu jira. Namoota sansanii waa hojjannu sensitiivii waan ta'aniifi odoo waan akkasii godhame yaaduma jedhuuf jedhee warroonni koomentii jalatti sirriidha maal illee jedhaattan odoo akkas ta'uu baate jechumaaf jedhee isin arginaama yaada kana dhufe. Isaan illee akkasumatti waan jedhan hammeenyaaf hin fakkaatu haa ta'u garuu ammoo gochichi
akka ammaanatti mul'iste kanatti ani hin dhageeffannelleedha beektee dhageeffannee amma akka wanna jedhu kanatti yoo ta'e xiqqoosiidha haala des nama jedhu miti maaliif jennaan karaa bana fakkeenyaaf nuti wanni suuraan fayyadamne suuraa Yesuus jenneetiin asitti finneen fayyadamnu sababni isaadha yoo nuti suuraa fayyadamne kun Yesuus akkanaadha kun akkanaadha yoo jenneetiin as finneetiin fayyadamne kiristaanni illeen kunoo akka kun asiin dura gochaa turan hatta yeroo kiristaanni fayyadamaan turre nuti kiristaanonni amma gurbaan gammee jedhamu sun faati ijoollee waa jedhamtu sun faati amma Allah jedhanii footoo kaasanii fidan nuti Allah subhanahu wa ta'ala suuraa qaba jenneetiin namannu rabbiin keenya tokkichi Nabi Muhammadin jaarsa dullacha wayii fidan Nabi Muhammad alayhi salaam arriin qabani yaakin jaarsa dullacha tokko fidaniitiin wanna gochaatiin turan nuti akka muslimaatitti wantoota akkana fayyadamuuni nurraa gaariidhaame sababni isaadhaan nuti akka namni hubatee islaamummaa qabatuuf malee morkaaf yookaan kiristaana aarsu morkaaf yookaan kiristaana aarsu morkaaf yookaan kiristaana anaan fakkeenya ani Yesuusin ta'e kun maal ta'e yoo wajjin haasofne borommoo kiristaanni biraadhaa yoo lafaa ka'eetiin yoo kiristaanni biraa lafaa ka'eetiin tibbeessoon nama wayii wajjin dhaabatee ani Muhammad yoo jedhee waa haasawe nutilleen ni aarra jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkanaa kun waan irraa qoxxuu barbaachisu. Haa ta'u garuu fakkeenyaaf amma mee fakkeenya fudhanna. Guyyoota muraasa dura guyyaa gurbaan tokko intala takka niqaaba itti uffisee ijaaba jechuudha. Guutuutti uffisee gujii keessa as baheetiin mul'achaa ture. Seeratti ari'aatu jechuun amantii tokko wanna jedhu waan ta'eef jechuudha. Xiqqoosiidha. Isa kana keessatti madaalawaa ta'aatiin deemuu nu barbaachisaa jechuudhaaf. Sababa saniif jechaan guddaan deeggaru haa ta'u garuu إن شاء الله نسير رئيسا بإذن الله يا ربي جل نسير رئيسا بإذن الله تبارك وتعالى اتمناني يا أكسيدا وانتو برما في اللي جولة كيسانو أما كجول نموني جلام فكنا كومنتي قدارا نموني جولة ركينا كاب ماليف نمني حقوم الليفل من رجوا وادو بتوان تيف جرو وروني في جري تان وان قد إرا ودو في جتا ديماني أكبودا ولسه نفوس أبدا يوم مو أتفكرنا فاني وان كان كيس جل عرب سكا تشمبود واسط تموس إنجلي فردا ما نرجعتوي أكما أما دوبارتي جتنسان أنا بعزوي وانتو تكنا فكنا أرثوذكسي في بنتين كنا وأنواع كنا completely نديجرو جالالان يوتي على تيجون أدو جالالان وانجر ولتيمو وانا تنانجت نجورا على تيجون كناف كنا راكنا في والجبكين نتبعي أتاديما وري أسرت تجريو غوني ومني كوان أمو وري وانو بني أمو تاتو وري وابين جنو كنا غوني كناف أكيادات kun sirriidha gama keessaniin illee tibbeesoo ijoollee jarjartu jira ijoollee gurbaa kaawwalee musammaa jedhamu san gurbaa wanna sanii kan biraalleen ijoolleen akka gurbaa waajii jedhamu san gammee ijoollee jedhamtu ijoollee adaba hin qabne ka amantaa waan gochuudhaaf jecha arraba amantaa kanaan deemantu jiru ijoollee akkasii san gorfadha inshallah gama keenyaan illee biiznillah tabaaraka wa ta'ala naman gorsina nuti daawaan keenya si galtee aga dandeenyeen yoo bira dabarteen waa arsan malee haga danda'ame tokkoon uf qabuudhaaf ni yaala akka nutilleen akkasumatti wal gorsina akka garee shaadaatti jechuun namoota da'waarratti bobba'anitti haga dandeenyeen uf qabaa jirchaatumaa waliin lolaatumaan akkasitti deemna. Mee isinilleen akka ati peenteellee miti garuu akka yoo maqaan pirootestaantii jedhu yoo walitti isin qabe akka tasaa kiristaanii jechi jedhu walitti isin qabe maa golbita peenteedhaa miti maa akka hundattuu yoo walitti isin qabe jedhee يا أنا ملا وأنا كسيسني في الديفنسي وتشوف أما فكينا كومبليني نينجرا إبلو نمون ما ياتا كيرات كون نينجرا يا دو مسانو يا دا كنا فرات شوف أنا مفكينا في كنت إيه وبوليس كفكينا واجب فولي لنا موتا براو الجين يا دا كبول ما تولي كون نينجر وأنا كنا أرجعك عاد ديفيتا كيت دبتون نينجر أكينا ما تقول دبتون نينجر سبب نسا نمني كون كنا قرار ديفندي دمار وانجرا ومجتشر كنا فقدن داميني ودو أجندا كنين أرجع بقول إتي قوتي فرتة ودونجن لا تيلي لفتا كاسيت تيجي نسي كندا غير فايسا غير قوتا كريس أو أكلا سيجا جبه سرورات كوفري نسي نجيسي ربي سياكا جيجو الجواب ده تيلي انتما